Kuma uftus kuma khayi garzizi Maljali ilma namatti dhiisi Kataafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdes Rabbii keetii gargaarsi. Landaan milkaa'ina kuftee kufaa ka'uuni kufnaan ka'uu baraadhu eeggattummaan bariini kufnaan dirmannaan eegin durgoommiidhaa jiruuni cabsii bahuu baraadhu qawaa qabdii rakkooni. Rabbiin abdii godhaadhu abdaatamaan rahmaani rakkoo furmaatan qabne sittiin fiduu rahmaani. Tanaafu yabbolaa hoo hifiin dhufuu furmaanni nummaan sababeeffannaan nu afaanoo faayinni. Kuma uftus kuma khayi garziisi Maljali ilma namatti dhiisi Kataafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdes Rabbii keetii gargaarsi. Al tokko ol deemaani tokkommoo gad deemaani gaaf tokko harkataani gaaf tokkos rakkataani gaafa tokko fardaani gaafa khaanis faanaani arraa fayyaa ta'uun kee boruuf waasiisiin taatu arraaf godhuu dandeenyaan maaliif irra bulchitu arraa aanga'uun kaankee boruu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo tana usheetan akkuma taa'ee isin waraabaa jira. Bakkaan jiru sana bakka takka maktaba mucaa ishaarratti keessatti darsa qumaamaa yookaan darsa ushaasha keessa guuru bakka tanaan asiin bulaa beete bakkaan bulu kanatti bakka irraa jechuudha. Amma yeroon tuni harkanii makriiba salaatuuf deemanii rafuuf deema. Video tana yemkin video takka yoo waraabee video ka waraabamu yoo ta'e haala keessa jiru tokko tokko isin agarsiifnu dura yoo isinii goone isiniif goona natti fakkaata inshallah khayri rabbi haa godhu. Amma immoo haalli an keessa jiruu fi jaartiin tiyya Yasminoo maalirra jirti hajjettanii namoonni addaa jirtanii hin beeka. Haalli Yasmin keessa jirtu hin beeku namatti bakka isin jirtus hin beeku. Ammoo Yasmin deemee barbaaduudhaaf Efa videos le bahararraa sanatti ergan booda calma jedhanii kitaaba jiranii waallee keessa waallee sana jarri sun keessa wanta kana addanaan baane amma tiyyaafu amma qonkoo nyaadhee gacheessa deema. Silaa dalagatu jira dalagaa mee itti jirru san viidiyoo wayii isinii waraabda galaba gishee lafaa kaadee mucaa tokko jira as bakka tana dalagu as fuula isaa duratti bakka inni dalagu duraan makiinaa xaxxaragadha maali gaada dalagaadha. Harka nama gaafachuu nama kadhachee nama eegurra yoo makiinaa tana argadhee 2003 walitti yammadhee hatta baatitti illee ta'u waaqisha walii qabadhee 15tti illee ta'u asii kee jaartii dhiisan garaa dandeemee barbaadiyyeetii yaada qaba. Inshallah wanni dhuftee ni dabartii isinitti barbaada. Khalasaniifuu viidiyoo deemee nu dalagaa tokko ni waraabee mata duree isinii godha saniifuu baay'ee nu godhaadha. Rabbi yaartiin tebel mode shaayirocha kommentiira naaf ka'a. Namoonni keessan dhuftanii waaduu ijjiirri jira sanis inshallah walitti deebina. Isinitti barbaada yoo viidiyoo sana gaafatan booda walitti deebina isin jaanagatti. Kuma uftus kuma khayi garziisi Maljali ilma namatti dhiisi Kataafadhu waan yaadde Kuma uftus kuma khayi garziisi Maljali ilma namatti dhiisi Kataafadhu waan yaadde mirkaneessi
waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Danda'amni milkaa'ina kuftee kufaa ka'uuni kufnaan ka'uu baraadhu eeggattummaan bariini kufnaan dirmannaan eegin durgoommiidhaa jiruuni cabsii bahuu baraadhu qawaa qabdii rakkooni. Rabbiin abdii godhaadhu abdaatamaan rahmaani rakkoo furmaatan qabne sittiin fiduu rahmaani. Tanaafu yaabbolaa hoo hifiin dhufuu furmaanni nummaan sababeeffannaan nu afaanoo faayinni. Kuma uftuus kuma ka'ii garsiisi. Marjani ilma namaatti dhiisi tattaafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Al tokko ol deemaani tokkommoo gad deemaani gaaf tokko harkataani gaaf tokkos rakkataani. Gaafa tokko fardaani gaafa khaanis faanaani arraa fayyaa ta'uun kee boruuf waasiisiin taatu arraa godhuu dandeenyaan maaliif irra bulchitu arraa aanga'uun kee boruuf ragaasiin taatu. Dagama hintahini arkate khandekamu salpata sintahini khandabna nubitamu ati atumatahi khamba kisabekamu arkate fi dabedan bakaran jijiramu khana dabame arra barbadanin arkamu. Kuma uftuus kuma ka'ii garsiisi marjani ilma namaatti dhiisi tattaafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Mucaa xiqqaa shankaarre hoggaa deemsa baraatu deddeemuu baruuf jecha gitiin kirraan qabaatu hofnaan ka'ee qabaate boruun deemaa abdaatu hangama yaadaan faagoo miilaallee dheereeffatu. Biddeena nama quusu heelerratti beekaatu mucaan bora abdataamu gufuuf harkaan kennaatu galmaa kee fageeffadhu ati arraa qolleedha daaddeen amaleeffaatiin akka ijoollee laaftuudha muraannoo sinqeeffadhu. Fuuldura furga'uudha. Kuma uftuus kuma ka'ii garsiisi marjani ilma namaatti dhiisi tattaafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Jabaan jabaatee naafu gaaf tokko gadi bu'a kufaan kufee hinaafu gaaf tokko lafa kaa'a yoo ziq jechuun dandeenye uleedhaan dhadhaabadhu garaan kee qullaa taa'us garaa tahii mul'adhu uffata bareeffadhu naaturaa liqeeffadhu bareediitii mul'adhu shittootee facaafadhu hadaraa rakkoo taante namoota irraa dhoyfadhu rakkootee baruus namni sin fayyaduu si miidha tattaafachaatti boohi rabbii godhuu hirkoodha. Kuma uftuus kuma ka'ii garsiisi marjani ilma namaatti dhiisi tattaafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Ufee baroo gaaja'an taraaf ja'ii ol kaa'i
du'ee baroo gaaja'an biyyee nyaadhu deebi'i tuqaa tahii qotaadhu leencaa tahii mul'adhu gaafa mootees bareedi moohamtullee boraadhu leenci qullaa gabbaa barii yeroo bariisa ganaamaan hoggaa baay'ee jiruun saatu oriisa dhibbaa arihaa oolee soddomarraa milkeessa soddoma sana ammoo kumaan isii qixxeessa dhabeetillee ni gaala carraa hedduu. Oke, daawwattoota hordoftoota agartanii jirtan fakkaatee viidiyoo sana irratti viidiyoo lechaa agarsiisan dhuma viidiyoo sana irratti haalli nan keessa ture haalli nan yeroo sana keessa ture akkana fakkaata. Haalli amma keessa ture saalatanii waan itti hin beeku daawwattoota hordoftoota nama bira dhaabbatanii akka gartee ani dhaggeeffadha harka nama kadhachuurra akkasitti makiinaa san digadhee akkuma gartaasan waan makiinaa digadhe tanan wanni makiinaa digadhe tun dhagedha akka waa hedduu nageessutti fakkaate wanni makiinaa digadhe sun oomuu boqoo nyaatu gongo mafaa dabbaruudhaaf sangodaa jira biyyatti yaa yoo biyyuu taanaan namni makiinaa digadhe ijaaree sin agarre gura bisanii yoo deebisne namummaan tokko makiinaa digadhe ijaaree hin jiru garuu immoo wanni hin godhu jiru maaliif tokko faratti jireenya kiyyaatu jireenya kana jireenyummaan ani jiraachaa jiru jireenya kanaati gaafa danteessee katabamte akkana jiraachaa lakki erga jaagassi jiraate amma deebitee kana jiraataa sin geessu ma jiraata amma bakka hidhaa qodeediin suuta gidaara wayii jala galee isin viidiyoo waraabaa jira namaatu as bakka gobaa tokko jedhu akkuma silaama keenyaa ture guutanama maddii taa'u jira maaliif namoonni bira ta'ine bultumatti nama hedduu acha keessaa beekamu warreen jettan viidiyoo kana dhuguu irratti isheen dubbata ani tokko faratti namarratti baata'uun barbaadu nama silaas keessa nama bilbilaa jiru hundi isaanii bilbila baay'ee fudhateetiin jiraatanii maaliif anamma carraan tokkotti nan qabu as keessaa bee yaasmiin garaa biyya adarsan deemee yaasmiin bakka isin itti barbaadudha baasuu siniif ammoo waan nama barbaachisaa ta'e makiinaa miti waan silaa cabsan hatta waan fedhan godhe hojjedhee eegan gartee nama tokko irra garaagare hojjedhee hojjechuudhaaf hojjedhee isa harka ofiisaa baasuudhaaf qophiidhaan isin hin jaallu kan garuu sagantaa jiru waan nama tokko hin